Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiiwwan Kiristoosin kan jaalattan, Kiristoos kan isin jaalatu, ijoollee haadha keenya Giiftii Qulqulleettii Dubree Maariyaam, firii mana amantaa kan taatan, maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Waaqayyo arjummaa isaatiin, jaalala isaatiin, kennaa isaatiin otoo nurraa hin fagaatiin yeroo keenya irratti yeroo nuuf kennee, umurii keenya irratti umurii nuuf dabalee, isaa yeroo kanaan kan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Egaa akka ayyama Waaqayyootti mata duree kadhannaa jedhu irratti barumsa waliin baranna jechuudha. Mata dureen kunis kadhannaan maal ta'u jechuu akka ta'e, kadhannaan yoom jalqabee akka jiru, bara kakuu moofaa, kadhannaa bara kakuu haaraa, faayidaa kadhannaa maal jenneetis akka kadhannu, yeroo kadhannaa fi akaakuu kadhannaa, kadhannaan akkamitti dhiyaachuu akka qabu, dhumarrattis namoonni tokko tokko kadhannaan keenya nuuf dhaga'amuu didee jedhu maalidhaa fi kan jedhu kana barumsa keenya keessatti waliin ilaalla jechuudha. Waaqayyo nu kakaasee kan nu jalqabsiisee dandeettii isaa hafuura isaatiin nu gargaaree nuuf kennee akka waliin barannu nu haa taasisu. Waaqayyoon anaafis isiniifis hunda keenyaaf iyyuu nuuf haa ibsu, nu haa gargaaru. Egaa akkuma mata duree irratti kaasuu yaalee, kadhannaan namni fakkeenyaa fi bifa Waaqayyootiin uumamedha. Namni kun immoo uumamumarraa jalqabeetu Waaqayyoon kadhachuudhaaf kan uumame, Waaqayyoon galateeffachuudhaaf kan uumame, Waaqayyoon wal qunnamuuf, Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf kan uumamedha. Kanaaf namnii fi Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf kadhannaan daandiidha. Kadhannaan kan Waaqayyoo fi namootni ittiin wal qunnamanidha. Ilma namaatiif kadhannaan jalqabumaa eegaleetuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nus barumsa kana keessatti kiristaanonni yeroo hunda kadhannaadhaan jabaachuu waan qabaniif mata duree kana bal'inaan amma Waaqayyoon nu ibsee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa kadhannaa jechuun hiikkaan isaa waan hin qabne tokko kadhachuudha. Silaa akkuma jechisaa ibsu. Garuu karaa mana amantaa yookiin immoo mata duree keenyaan yeroo wal qabsiisnee toon ilaallu, namni uuma isaa wajjin wal qunnamee rakkina isaa ibsatee jireenya isaaf waan barbaachisu ta'e hunda Waaqayyo irraa kan ittiin argatu, daandii Waaqayyo waliin ittiin jiraatudha kadhannaa jechuun. Waan Waaqayyo irraa barbaadu kan ittiin gaafatu jechuudha. Kadhannaan kanarraa kaaneetoon kadhannaa akaakuu baay'eedhaan ibsuu ni dandeenya. Kadhannaan afaan qooqaa Waaqayyoon waliin dubbannudha. Qooqaa Waaqayyoo duukaa ittiin waliin haasofnudha kadhannaa jechuun. Gooftaa Yesus Kiristoos Wangeela Luuqaas irratti boqonnaa 11 lakkoofsa 9 hanga 11 akkuma jedhe, gaafadhaa isiniif kennama, kadhadhaa ni argattu, isiniif kennama, barbaadaa ni argattu, kadhadhaa isiniif kennama akkuma jedhe jechuudha. Kadhannaan qooqa Waaqayyoo ittiin gaafannu, Waaqayyo irraa waan barbaannu argachuuf ittiin Waaqayyo wal qunnamnudha kadhannaan. Kadhannaan daandii namni gara Waaqayyootti ittiin dhiyaatudha. Namni jalqabumaa eegaleetoon Waaqayyoon duukaa jiraachuu kan danda'u
waaqayyotti dhiyaachuu kan danda'u daandiin isa jalqabaa kadhannaadhaan. Daandiidha. Daandiin eessaa kaaseet eessaan nama gahaa hin beekama. Kadhannaa jechuunis nuyi kiristaanota iddoo jirru waaqayyo waliin akka jiraannu kan nu taasisu. Riqicha waaqayyoo fi namni itti wal qunnamus jenneetis ibsuu hin dandeenya. Namni fi waaqayyoo maaliidhaan wal ga'u, maaliidhaan wal argu, maaliidhaan walitti dhufu jennee yeroo ilaallu wanti guddaan, daandii guddaan, riqichi guddaan kadhannaadha jechuudha. Kadhannaan waaqayyo cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf, akka nu qulqulleessuuf, furtuu laphee keenyaa waaqayyoof karaa ittiin bannudha, kan ittiin bannudha. Sila waaqayyoo funduratti waan kadhannu laphee keessaa dhugaadhaan keessa keenya ta'uu qaba waan ta'eef keessa keenya waaqayyoof kan ittiin ibsinu, rakkoo keenya waaqayyoof kan ittiin ibsinu, eenyummaa keenya waaqayyoof ittiin ibsinu, dhugumaan waaqayyoo kan ittiin kadhannu, waaqayyo funduratti kan ittiin buunyu, furtuu ishii laphee keenya kan ittiin bannu kadhannaadhaan jechuudha. Kana malees kadhannaan namni hojii uumaa isaa, hojii waaqayyoo, raajii waaqayyoo, waan waaqayyoon dhala namaatiif ta'e hunda kan ittiin yaadannu, kan ittiin galateeffannu, jaalala waaqayyoof qabnus kan ittiin ibsinu kadhannaadhaan. Waan hunda dursaa kadhannaan. Waan irraa barbaannu waaqayyo irraa argachuu qofa osoo hin taane, waan waaqayyoon akka nuuf kennu argachuuf qofa osoo hin taane, kadhannaan galata waaqayyoodhaaf kan ittiin dhiyeessinus dhasi. Waaqayyoon kan ittiin galateeffannudha. Waaqayyoon kan ittiin raajeeffannudha. Waaqayyoon kan ittiin dinqisiifannudha. Kadhannaan daandii isaa guddaadha. Kanaaf abbootiin keenya akkuma nu barsiisanitti jireenya hafuuraa keessatti kadhannaan waaqayyo irraa kan argamu kennaa waaqayyoo ta'edhu, kennaa hafuura qulqulluuti jedhu abbaa keenya qulqulluu Gorgoriyoos Za'inzinaazuu inni jedhamu. Kadhannaan kennaa waaqayyoon dhala namaatiif, ilma namaatiif kenne keessaa kennu keessaa kennaa hafuura qulqulluu keessaa kan ta'edha, tokko kan ta'edha jedhanii ibsu jechuudha. Kanaaf kiristaanonni kanarraan kan hafe biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu diina keenyaan kan ittiin morminu, kan ittiin mo'annu, kan ittiin waraannu, kan ittiin lollu, meeshaa qabsuura kan ta'e, qabsoo kan ta'e jireenya hafuuraa keessatti inni guddaan tokkoffaan kadhannaadha jechuudha. Jireenyuma kiristaanaa keessattis namni tokko nama hafuuraa yookiin nama kiristaanaa, nama gara waaqayyootti deemu, gara waaqayyoo jiru jenneetis kan kaasu nama kadhannaa geggeessudha. Namni kadhannaa hin geggeessine siluma immoo daandii waaqayyoos jalqabes jechuun ulfaataa ta'a jechuudha. Kanaaf kadhannaa akkanatti ilaaluu hin dandeenya. Kadhannaan kiristaanummaa keessatti baay'ee guddaadha, iddoo guddaa kan qabu, kiristaanonni hunduu kan ittiin jabaachuu qabanidha. Waa baay'eeyyuu dhabnu, waa baay'eeyyuu qabaachuu yabaannu kadhannaa qabaachuu qabna. Namni immoo kadhannaa qabu, namni kadhannaa gara waaqayyo isaatti geggeessu dadhabeetis hin hafu, kufeetis hin hafu, wallaaleetis hin hafu, dhukkubsateetis hin hafu. Kanaaf kadhannaan kiristaanummaa keessatti ulaagaas jechuu hin dandeenya, isa jalqabaa. Gaafa kiristaanummaa filannu maatiiwwan waaqayyoo, gaafa gara waaqayyootti deemuuf daandii jalqabnu kadhannaa dursuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa
Egaa ammas hiikasaa ilaaluu yaallee kadhannaan kun bara kakuu moofaa durseetoon akkam ture akkamiin jira ture yeroo jenneetoon ilaallu akkuman sila kaase Addaam Waaqayyoon kabaja guddaadhaan uumee jannata keessa kaa'ee kabajaa fi kennaa hunda kennee fi otoo homtuu ittiin irratin abboomii Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo cabsuudhaan Waaqayyoon adda gargar bahee gara biyya lafaa kanatti abaarameetoon kufuusaa hin yaadattu. Addaam garuu kufaatii isaa booddee wanti inni jalqabee wanti inni gochaa ture imimmaan isaa dhangalaasa kan ture Waaqayyoon araaramuudhaan kadhannaa geggeessaa ture. Kadhannaa Addaamiin jalqabame hin dhaabbanne ijoolleen Addaamis akkasuma kadhachaa turan. Wanti kadhataniif gargar haa ta'u malee baay'een isaanii ijoollee Addaam daandii qulqullinaatiin warri deemaa turan abbootii gurguddoon abbootiin gara Waaqayyoo jiran ture. Raajonni yeroo ilaallu fayyina ilma namaa isa fuuldura jiru isa jireenya bara baraa hawwaniitoon kadhannaa geggeessaa turan. Isaan kaan immoo rakkoo yeroodhaan isaan irra ga'e akka Waaqayyoon isaaniif furu jedhaniitoon gara Waaqayyoo kadhachaa turan. Keessattuu sabni Israa'el akkasiin deddeebi'aa turan. Sabni Israa'el Ayhudoonni Waaqayyoon saba waadaa isaaniif gale ta'anii otoo jiranuu garuu waadaa san keessa deddeebi'aa hin turre. Waaqayyoo abboommii ajaja isaaniif kennee ture, kakuu isaaniif kakatee ture, isaan garuu isa keessa deddeebi'aa hin turre. Gaafa Waaqayyoon arjummaa isaaniif baay'ise, gaafa Waaqayyoon raajii isaaniif baay'ise, gaafa Waaqayyoon kennaa isaaniif baay'ise, Waaqayyoon dagataniitoon cubbuu raawwatu ture. Waaqayyoon saba isaa waadaa kan galeef waan ta'eef balleesseetis hin balleessu. Gaafa itti dheekkame immoo gara Waaqayyootti deebi'aniituun boohu. Waaqayyoos dhiifama gochaatiifituun ture. Kadhannaadhaan ni balleessu, Waaqayyootti dheekkama, Waaqayyoon kadhatu, raajonni hin kadhatu, isaan hin kadhatu, sabni Israa'el hundi isaaniitu akkasiin jiraachaa turan. Kanaaf rakkoo yeroo isaanii irra ga'e, yeroo Waaqayyo itti dheekkame, balaa isaan irra ga'e akka isaan irraa deebisuuf jedhaniitoon yeroo hunda gara Waaqayyoo ni kadhatu ture. Isaan kaanis rakkoo foon isaaniitirra ga'e akka Waaqayyoon isaan irraa baraaru, akka isaan irraa deebisu. Kaan diina isaanii akka isaaniif mo'atu, diina isaanii akka mo'atan gara Waaqayyootti ni kadhatu ture. Waaqayyos osoo hin qaanessin deebii hin laataaf kadhannaa isaaniitis ni dhaga'a ture. Waaqayyoo yoo isa kadhatan ni dhaga'a. Waaqayyoon kadhaadhaan ni dhaga'a. Sabni Israa'el Ayhudoonni akkasitti gara Waaqayyoo, isaan kaan immoo abbootiin Waaqayyoon galateeffachuudhaaf kadhaa dhiyeessaa turan. Isaan akka raajii Daawit fa'aa jechuudha, qulqulluu Daawit fa'aa. Akkuma faarfannaa isaa keessatti arginu yeroo baay'ee Waaqayyoon kadhannaadhaan galateeffachaa ture jechuudha. Egaa sabni Israa'el akkasitti gara Waaqayyoo kadhannaa geggeessaa turan. Abbootii qulqulloonni bara kakuu moofaa keessa turan raajiiwwan gurguddoo kan hojjetan kadhannaadhaan gara Waaqayyootti kadhatanii tooni. Eeliyaas samiin bokkaa akka hin roobne kan taasise, lafti biqiltuu akka hin biqilchine kan godhe kadhannaa isaatiin gara Waaqayyoo kadhateeti. Iyyaasuun aduun osoo deemtuu akka hin dhiinne akka bakka jirtutti akka dhaabbattu kan godhe kadhannaa isaatiin. Raajiiwwan gurguddaa Museeffaan kan raawwatan Eeliyaasii fi Eelsaan raajonni hundi isaaniitu wanti isaan raawwatan yeroo ilaallu kadhannaadhaan. Kanaaf jalqabumaa eegaleetoon namoonni fi Waaqayyoon kan ittiin wal quunnaman, namni gara Waaqayyootti kan dhiyaatu, namni gara Waaqayyoo deemaa kan jiraatu
waan waaqayyo irraa isa barbaadu isa biyya lafaa irratti rakkoo isa qunname keessa isa ba'uu kan danda'u kadhannaadhaan jechuudha. Kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Gaafa rakkoon isaan irra ga'es kadhachaa turan. Gaafa gammachuun isaan ga'es gammachuu isaanii kadhannaadhaan ibsaa turan namoonni waaqayyoo jechuudha. Daani'eel faan rakkoo guddaa keessaa gaafa galan kadhannaa geggeessaa turan, kadhannaadhaan gara waaqayyootti boo'a turan. Kanaaf bara kakuu moofaa keessa kadhannaadhaan abbootiin keenya gara waaqayyootti dhiyaachaa akka turan, fayyina bara baraa hin argatin malee jireenya isaanii biyya lafaa keessatti waan isaan qunname furtuu kan ittiin argatan kadhannaa gara waaqayyootti geggeessanidha jechuudha. Karaa birootiin yeroo kadhannaa bara kakuu haaraa ilaallu, kadhannaan bara kakuu haaraa silma kakuu haaraa kan hundeesse bu'uurri kakuun haaraa kan mul'ata gooftaa Yesuus Kiristoosini. Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosini. Kiristoos biyya lafaa kana isa waan dhufeef keessaa Addaamiif ijoollee Addaam fayyisuurraan kan hafe daandii dhugaa ijoollee Addaamitti agarsiisuuf, dhugaa barsiisuudhaaf, dhugaa nutti agarsiisuudhaaf ture. Dhugaan gooftaa Yesuus Kiristoos nu barsiise, daandiin gooftaa Yesuus Kiristoos nu barsiise, nutti agarsiise inni jalqaba kadhannaadha jechuudha. Kanas gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadhaa jedhee kan barsiise irraan kan hafe, kadhadhaa isiniif kennama jedhee kan nuuf dubbate irraa kan hafe, yeroo kadhattanis immoo akkanaan kadhadhaa, akka of tultotaatti taataniin kadhadhinaa jedheetoon wangeela irratti nu barsiiseera jechuudha. Bu'uurri kadhannaa kan nutti agarsiise akkuma isa kaan xoomii akka nutti agarsiise, cuuphamee akka cuuphamaa nuun jedhe, waan gaarii hunda hojjetee waan gaarii kan nutti agarsiise gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannaas akkamiin akka kadhannaa illee geggeessinu, maal jennee kadhannaa akka geggeessinu, akkamiin taanee akka kadhannaa geggeessinu, yoom akka kadhannaa raawwannu jechaan qofa osoo hin taane hojiidhaan kan nutti agarsiisedha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti akka kaasne, lakkoofsa 2-4 irrattis akka kaasne achuma irratti jechuudha. Waa'ee kadhannaa gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadhaa jedheetoon kan nu barsiisedha jechuudha. Kanarraan kan hafe jechaan qofaa miti hojjaadhaan nutti agarsiise gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Yeroo gammachuus, yeroo gidiraaniif hiphinni nurratti baay'ate nu qaqqabe, rakkoo keessaa hin baanu nutti fakkaatu gaafa nutti dhufe, kadhannaa geggeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e nutti agarsiise. Waaqayyoon nuti amannu, waaqayyoon nuti waaqeffannu, waaqayyoon nuti gara isaatti boonyu, waaqayyoo hunda danda'u, waaqayyoo hunda jirudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos Maatewos wangeela boqonnaa 26 irratti yeroo ilaallu, fannoo guyyaa jimaataa fannoo irra oolu isaan fannifamuu isaatiin dura kamisa kadhannaan akkamitti akka geggeeffamu nutti agarsiisu ture. Kadhachaa ture. Lubbuun qophooftetti ani qophaa'een jira, anoo eegan jira, isin dadhabdaniittu raftaniittu jabaadhaa, qormaatatti akka hin galle immoo kadhadhaa jedheetoon duuka bu'oota isa duuka jiraniin Geetsemaan irratti itti maatiin ture jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoos. Guyyaa kana qofaa miti gooftaa Yesuus Kiristoos raajiiwwan hojjete keessatti Al'aazaarin du'aa yeroo kaasu
kadhannaa geggeesseera. Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irra yeroo ture kadhannaa geggeesseera. Kadhannaan bakkee hundatti barbaachisaa akka ta'e, kiristaanummaa keessatti jireenya murteessaa akka ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos caalaas kan nutti agarsiise hin jiru. Gaafa gammachuus, gaafa gaddaas, gaafa waa arganne, gaafa waa dhabne, gaafa raajis hojjennu, gaafa hojii waaqayyoos hojjennu, gaafa hojii biyya lafaatis hojjennu, kadhannaa geggeessuun barbaachisaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kadhannaa geggeessu fannifamuu isaatiin dura, yaa abbaa koo yoo fedhii kee ta'e, yaa abbaa koo inni kuni gidiraan kuni narra yaa darbu garuu ayyama kee yaa ta'u jedhee nu barsiise. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos kan galatoome yaa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos fedhiin isaatiif fedhiin abbaa gargar ta'e, fedhiidhaan tokkodha, fedhiidhaan tokkodha, uumuudhaan tokkodha, aangoodhaan tokkodha. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'ee bakka namummaa fudhatee waan Addaamiif jedhee gidiraa makaraa argaa ture jiruuf, bakka Addaam bu'eetoon waan gochuu qabu waan gochaa tureef, yaa abbaa koo jedhee bakka Addaam bu'ee yoo fedhii kee ta'e kana narra dabarsee akkas jechuun waan dhufeef hafu jechuudhaaf osoo hin taane Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa rakkoon isinirra gahe, gaafa gidiraa hiphinni, rakkoo cimaan isinirra gahe, yaa abbaa keenya jedhaa, ol jedhaa, kadhadhaa. Makaraan rakkoon gidiraan kun nurraa yaa darbu jedhaa. Garuu immoo ayyama kee yaa ta'u jedhaa jedheetoon akkaataa ittiin nu jajjabeesse yookiin galaa isa jireenya bara baraatiif ta'u kan ittiin nuuf kennedha jechuudha. Abbootiin qulqulloonni isa kana galaa godhataniitoon, isa kana baataniitoon, isa kana lubbuu keessaa qabaataniitoon makaraa hunda, rakkoo hunda, gidiraa hunda kan danda'an jechuudha. Biyya lafaa kanarratti waan isaanirra gahe hunda kan danda'an, waan Gooftaa Yesuus Kiristoos jechaan qofaa miti hojiidhaan itti agarsiise san isa duukaa bu'anii, isa duukaa ta'anii akka inni raawwatetti, akka inni ittiin agarsiisetti waan ittiin jiraataniif kadhannaan jireenya kiristaanummaa keessatti jiru hafuuraa isa guddaadha. Jireenya hafuuraa isa guddaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos qofaa miti duukaa bu'uun Gooftaa Yesuus Kiristoosis yeroo baay'ee gara mana waaqayyootti deemaniitoon kadhannaa akka geggeessan hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2:15 irratti, boqonnaa 3 irratti Phexros faan Yohaannis faan gara mana waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos manni koo mana kadhaadha deesilumayyuu gara mana waaqayyoo deemanii kadhaa geggeessaa akka turan Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa waan argan, waan baran raawwachaa akka turan hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 3:1 irratti ni argina jechuudha. Kanaaf saboota waaqayyoo nus waan qabaachuu qabnu isa guddaa keessa, waan jiraachuu qabnu jireenya isa guddaa keessa, kiristaanummaa keessatti wanti guddaan kadhannaa geggeessuudha, kadhannaa raawwachuu qabna. Akkuma bara kakuu moofaa keessatti abbootiin rakkoo waan isaanirra ga'u, rakkoo yerootiifis balaa isaanirra ga'u ofirraa dabarsu, akka isaanirraa dabarsu gara waaqayyootti bu'aa turan. Silammoo bara kakuu haaraa kan nutti agarsiise, kan nuuf kenne Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisan keenya isa dhugaa kan ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos jechaanis hojiidhaanis akkuma nutti agarsiise kadhannaadhaan jabaachuu qabna. Kadhannaadhaan jabaachuu qabna. Kadhannaadhaan cimuu qabna. Kadhadhaa ijoollee waaqayyoo saboota har'ammaa kadhachuu qabna. Yoomiyyuu caalaa guyyaa kadhannaadhaan itti jabaachuu qabnudha. Maal jechuudha? Abdiin keenya waaqayyoo irratti kufuu qaba. Waaqayyoo dahoo keenya, waaqayyoo gaaddisa keenya, waaqayyoo humna keenya, irree keenya. Akkas jedhaam kadhannaan kanadhaam.
waaqayyotti abdachuu, waaqayyoon humna godhachuu jechuudha. Kadhannaa jechuun ijoollee waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon yaadachaatii, waaqayyoon kadhachaatii, waaqayyoon otoo adda hin bahin akka jiraannu jireenya keenya hunda keessatti kadhannaadhaan jabaachuu qabna, kadhannaadhaan cimuu qabna. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenya hunda keessatti kadhannaadhaan akka cimnu, akka jabaannu humna isaa nuuf haa kennu. Hafuurri qulqulluu nu haa gargaaru.